jaalatamtoota ijoollee waaqayyootiin kan jaalattan innis daran caalchisee kan isin jaalatu ijoolleen addaa hundumti keessanuu akkam turtanii akkamii sa'aatii kana geessanii bagaa bara haaraa bara 2015 isin gahe bara 2015tti yeroo jalqabaatiif baga deebinee wal argine isiniin jechuu jaalanna bara 2015 kan gammachuu kan jaalalaa kan badhaadhinaa cubbuudhaan ala wanta hawwitan hundi ganitti isin milkaa'u isiniif haa ta'uun hawwii keenyadha. Egaa ayyaanni akkamii nyaachaa dhugaa jirtanii miti akka fufuddachaa jirtanillee abdii qabna barraa dhufti nu dhufee baga gammadanii baga ittiin isin gahe. Egaa hordoftoota keenya akkuma sila waliin jenne bara haaraa kana of ta'uudhaan ayyaanicha akka ayyaanessaa jirtan akkuma samoona wajjin barachaa turre abdii qabnaa kunuu nutis of taanee ayyaana ayyaanessaa jirra asumatti na eegame qo'a asumatti na eega daawwattoota keenya asumatti na eega. Deebinee dhufneera kan isin argitan kun daabboodha jechuudha kun faantaadha dhumuullee kaatine jala egaa ayyaana kana nyaachatu maasaan malee hin ta'u har'a afaan duwwaan ta'u egaa faantaa keenya daabboo keenya nyaannee faantaa keenya irraa dargaggeetti godhatu akkatti isin jenna akkatti dhugaa akkatti nyaachaa faantaa fi daabboodhaan ayyaanessaa irra of ta'uu santu kana jechuudha. Marketanii cooma muruu xiqqoo haalli nuun mijanne wantoota garaagaraa gochuu haalli nuun mijanne of taanee ayyaana dabarsaa irra faantiyyee fi daabbiyyee jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u egaa of taanii jiraachuun akkana kunoo akka baluutti sirbaan morma nama cabsadha. Oromoon yookiin sabni keenyallee kanaafuu ayyaana akkatti ayyaanessinaa jechuudha. Waanuma qabnuun of taanee of ta'uu kana baraa jirra. Eeyyeen haadhuun ka maali isin godha warri fageenyarra jirtan muka ka afuurumti shitta haadhumti illee ta'u foolii dhumti illee ta'u isin bira haga'uun jedha biyyoon ani dhugu isin afaan haamee haa'u jechuun jaaladha. Egaa barri haaromti kun isiniif haa ta'u jennaa hawwii addaati isinii qabna jechuudha hordoftoota keenya isin jaalanna. Barri 2014 kun wantoota kanneen fudhatee sirraa haa darbuun hawwii keenyaa jechuudha. Barri 2014 wantoota kanneen sirraa fudhatee haa darbu jedha. Dhibee kee fudhatee yaaddoo kee fe'atee qormaata kee baatee gadda kee sassaabbatee galma rakkina kee raasee kan siif hin malle hunda mancaasee sirraa fudhatee adeemu. Irran deebi'aa dhibee kee fudhatee yaaddoo kee fe'atee qormaata kee baatee gadda kee sassaabbatee galma rakkina kee raasee kan siif hin malle hunda jireenya kee keessaa mancaasee haa darbu barri 2014 siniin jenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Sinaatiyuu fi Abdiisaa istiidiyoo irraa hawwii isinii hawwaa jirrudha. Bagattiin isin ga'e ammas ayyaana gaarii dhugaatuma nu wajjin bu'a. Eeyyeen akkatti dhugaatuma barri 2015 ammas isiniin jenna. Kana fidee isinii haa dhufu jenna. Nagaa addaa baatee jaalala hammatee furmaatas qabatee yeroo aduun kee itti iftu gammachuun kee akka biiftu bara hojjettee itti milkooftu bara ormatti urgooftu bara akka gammaddetti ooltu waaqayyoon gooftaan siif haa taasisuun hawwii keenya. Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u ammallee waaqayyoon isiniif haa guutu. Ayyaanni kun akkamimee egaa kanatti aansuudha warri qaqallaan akka nuyi kun bara itti furdattanii akkasitti deemnu waaqayyoon nu haa taasisu. Erga faantaa dhuguu qabeenuu dabaleera. Faantaaf daabboo kanan na furdisaara nama akkaataarra wayyoofne. Egaa kanatti aansuudhaan warri baay'ee furdattan immoo akkasitti kunoo faantiyyeetti dhugaayi. Isin qallistee bakkatti isin deebiste jechuudha faantanii. Umte kana jala mee warri naa bittan osoo jiraattan illee gaarii dasna jedha. Bagattiin isin ga'e maraafuu ayyaana bara haarawaatini.
Egaa Waaqayyoon gooftaan galanni isaaf haa ta'u bara araaraa nu lakkoofsise fannoo gubbaarratti dhiiga isaa dhangalaasee dukkanaa nu baase galanni ulfinni isaaf haa ta'u bagaa bacaqii gannaati baatanii booqaa birraa argitan isiniin jechuu jaalanna nutillee egaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hanga ammaatti nu wajjin turuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isin jaalanne cimsinee isiniin jechuu jaalanna hundumti keessanuu egaa samoona yookiin boruu iftaan immoo mata duree barumsa keenyaa eenyummaa haaraa jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bagaa bara haaraa bara 2015 isin ga'e ittiin nu ga'e ayyaana gaarii isiniin jechuu jaalanna faarfannaa kana wajjin daqiiqaa muraasa turtii gaarii. Degadhe dhugumaan isin jedha namoonni baay'een osoo subscribe godhin kan laalaa jirtanii maaloo jara namee xiqqoo hiriyoota keessanillee goosisaa ofii keessanillee tuttuqaa isiniin jechuu jaalanna mallattoo taname akkasitti gadi tuqaa mallattoo bilbilaa tana eeyyee argitanii miti akkasitti gadi tuqaa isiniin jechuu jaalanna miseensa keenya ta'a yeroo wantoota darban hordofaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana masqalaa irratti immoo Waaqayyo jedhe bifa ho'aadhaan wal argina ta'a. Waaqayyo si wajjin haa ta'u turtii gaarii. Kunoo